kera tof gatera bate la fana mbusargi kesa koti chape famera fula koti badusenanke peter kera tof gatera bate la fana mbusargi kesa koti chape famera fula koti badusenanke kabela makasarkike kula tabdin kod mesana guyarako adabanako sinafta Tirrates yogotes navchala anafundu marras navchala kadi jedesi bulay sanakani fanno ke jala sanaka bagasito manade of drakosi amfade namni wambaye kaba Katabaran sochone wanabdo chimozigeza seneradoni jaba bagasito manade drakosi amfade namni wambaye kaba Katabaran sochone wanabdo chimozigeza seneradoni jaba Akka kettumtu nambatu amalako dande ormin baro amalakoti yosi kofete mele Akka kettumtu nambatu amalako dande ormin baro amalakoti yosi kofete mele Jalala samurisuuf wannoonni baate hangafumma fudhate inni mo'ate Jalala samurisuuf wannoonni baate orma miitimsi malee mootitu mana koo galee hoogganaan jireenya koo mataan guyyaa koo olchaan mana koo barsiisa koo hangafa situ naa kaasem lafa hoogganaan jireenya koo mataan guyyaa koo olchaan mana koo Midannana olchite dina ko kaanesite hoogganaan jireenya koo mataan guyyaa koo olchaan mana koo jalalli kee adduma yoomaan jedhe moodhuma hoogganaan jireenya koo mataan guyyaa koo olchaan mana koo yoomaan jedhe narraadhuma kan kee kuni yoomaan jedhe narraadhuma kan kee kuni yoomaan jedhe narraadhuma kan kee kuni Romal jede narradu makan jede Romal jede narradu makan kuni 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 Nalafe abdi putanani kana jajabesu dufe sagaleni
Nagaaf jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaadha. Har'a waaqayyo nu gargaaree magaalaa Naqqamteetti argamneetu jirra. Innis obboleetti keenya as na cinatti argitan kana obboleetti keenya Ijjigaayyoo Fiqaaduu. Namoonni baay'een keessan yeroo dhiyoo kana sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti akkuma isin argaa jirtanii Ijjigaayyoon maalirra akka jirtuu fi haalli isheen itti jiraattu maal akka ta'e ilaaluuf bakka kanatti argamne waan jirruuf turtiin keessan nu waliin. Egaa waaqayyo nu gargaaree as akka si ilaaluuf bakka kanatti argamnee jirra. Egaa eenyummaa kee fi maalummaa kee maal akka hojjettu eessa akka jiraattu egaa namoonni baay'een karaa Mo'aa TV si ilaalaa turani. Har'a immoo karaa Doonii Miidiyaan gara kee dhufneerra jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya daawwattoota Doonii Miidiyaa sirraan si hordofaa jiraniif nagaa gaafachuudhaan eenyummaa kee maalummaa kee nu ibsi. Hordoftoonni Doonii Miidiyaa marti nagaan waaqayyoo koo inni na uume qaraanii warra inni fannifame dachaa dattaa simbira naaf ga'u jecha maqaan koo Ijjigaayyoo Fiqaaduun jedhama. Kanan dhaladhee Wallagga Ba'aa aanaa Waamaa Agalooti. Kanan baradhee kutaa gadaanaa hanga 1-3 kiilootti baradhee iskuulii 9-10 aanaa Waamaa Agaloodha. Baradhee kutaa 10 utuun xumurii lafa taa'u hojii mootummaa argadhee innis hojii mootummaa hojjedhu kun talaalaa yookiin ergamtuudha waraqaa hiruudha. Anis ittumaan jiraadhee gara magaalaa kana yoo jiraadhee fayyaa koof sababii jujjuukoon dhukkubuu fi fayyaa koof sababii itti deddeebi'ee yaalamuuf jedheen iyyadhee naa kennanii sadarkaa kanarran jira. Kanan jiraadhu magaalaa Naqamtee ta'eetu jiru. Amma kanan jiraadhu kiraayii manaa kaffalaa jiraachaan jira. Kiraayii manaa 400 kaffalaa hojii hojjechaan jira. Itti magaalaa Naqamtee immoo Umaawuun jedhamu kanan deddeebi'ee hojjedhu aanaa Waayyuu Tuqaa magaalaa Guuteedha. Tiraanspoortiin akka kanadha. Ta'eetu jiru waaqayyo na gargaaree gara kanatti dhufeera. Haalli ati amma keessa jirtu kun maal fakkaata? Yeroon siin jedhu kiraayii manaa birrii 400 kanatti kaffaltu. Akkasumallee hojii akkamiidha kanatti hojjettu? Hojii ani hojjedhu amma kanan hojjechaa jiru talaalaakiidha ergamtuu isa jedhanidha. Namoonni baay'een beeku isin hojjedha. Hojiin kun natti tolee osoo hin taane jireenya ittiin jiraadhee harka namaa eeggachuurraa isa jedhamudha. Gara hojii kanaatti galee malee birriinsaa naga'ee birriinsaa itti na gammachiisee osoo hin taane nyaata nyaattee waan ittiin bulee gara magaalaa yoo jiraadhee mana yaala kootti ittiin deddeemaa fayyaa koof gara hospitaalaatti siqee kan jedhu itti cabsee hojii kanatti galee hojjechaa jira. Birriisaan laaluun tokko kanan dhufee fayyaa koo kiraayii manaa kaffalaa waaqayyo immoo akka kanatti na nambisu bor gara guddaatti na baasa kan jedhu ija kanarra kaa'adheen gara hojii kanaa gale. Waaqayyoof wanti dadhabame hin jiru. Egaa kanatti jiraattu magaalaa Naqamteedha. Naannoo kamidha kanatti hojjettu? Guutee aanaa Waayyuu Tuqaa magaalaa Guuteeraan hojjetta. Haala kamiin deemteeti kanatti magaalaa sana hojjettu? Sarviisiin makiinaan konkolaataan jira moo haala kamiinidha kanatti itti deemtu? Dhugaa waaqayyoo dubbachuuf jechuun taanaan makiinaa yeroo baay'ee nan dhaba. Maaliif nan dhaba? Tokko yeroo tiraanspoortii dhabu jira. Yeroo warra kaan kaffalachuu danda'an fuudhanii anaan achi ilaalaa darbu. Yeroo warri kaan immoo yeroo birrii qabu immoo naa dhaabu. Yoo birrii dhabe immoo callisanii na bira darbu. Dhugaa dubbachuuf wanta baay'ee mudannoo baay'ee narra jira. Innis birrii yoo jiraate nan kaffalaaf hin jiru taanaan immoo yeroo baay'ee na bira daddarbu. Hojii kana dhiisuufi tokko buddeen koodha. Akkati buddeen kana dhiisu hin qabu buddeen malee namni jiraatu. Kanaaf jedhee gara Waayyuu Tuqaa magaalaa Guuteetti deddeebi'een hojjedha. Jijjiirraas yeroo baay'ee gaafadheera. Deeggarsas yeroo baay'ee gaafadheera. Alluma jedhame wanti yeroo waaqayyo hin taane hin jiru. Yeroo waaqayyootti hundumtuu naa taa'ee hojii kanatti deddeebi'een hojjechaa jira. Malee waan sarviisii konkolaataan isin ganama dhufee si fudhatee achi si geessu hin jiru. Yoo argatteen deemtaa yoo qanii tokko taaksiin gaafa dhibamu akkam gootame? Nan hafa.
Malee haalli mijatee haala mijataa keessa hin jirtu. Haalli mijataa keessa hin jiru. Haalli mijataa keessa kan jiru jedhamuu fi tokko ani yoo finceephaa ijoolleen liiftii na fuudhan bor liiftii na fuudhaa jechuun hin danda'amu. Sirriidha yeroo hundumaa jechuudha. Sirriidha. Guyyaan tiraanspoortii yookiin birriin harka jiraatu immoo isaan iyyuu na fuudhu ani iyyuu nan kaffalaa fi guyyaa yani akkasumatti harka koo itti qabu immoo bakka jedhaan soraadha yaabbachuu maaliif soraadha si har'a liiftii na fuudhanii fi bor liiftii na fuudhaa jechuun hin danda'amu. Imiji imma jiruuf jireenya jechuun ittiin jiraachuufidha malee wanti itti na gammachiisee akkas wanti buddeen koodha jedhamuudhaaf wanti jedha malee wanti ol ka'aa kan ta'e na gammachiisu hin jiru. Malee amma magaalaa Naqamtee keessa ati eenyu faana kan itti jiraattu? Qofaa koon jiraadha. Mana karaa qarshii 400 kanatti kaffaltu. Isumarraan achi iddoo lafa hojii hojjettu. Maallaqni argattu hammami? Maallaqni ani argadhu tokko jalqaba gaafa dhufe 615 ture. Kan isaan siif kaffalan jechuudha. 615 irraa tiraanspoortuma kanaa fi haaluma deddeebiin isaa nyaachuun sababii naaf hin taaneef gara 900 kanaa tolle. Ol gara birrii 900 fudhateera jechuudha. Isa keessaa birrii 400 hin baaftaa yeroo birrii 400 baaftu meeqa si hafa? 500. 500 si hafa. Isa kana keessatti immoo wanti nyaatamu jira. Wanti uffatamu jira. Uffannaan si barbaachisa, wayyaan si barbaachisa, caammaan si barbaachisa. Haalumti jireenya ammayyuu baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Innaa isa kanaaf akkaataa kamitti wal geessisuu dandeessa? Ol sii gaa inni kun? Ani dhugaasaa dubbachuuf guyyaan nyaadhu qaba. Waaqayyoon mudaa namaa dhoskaa. Guyyaa moo buddeen tokko nan bita gargar qoodee nyaadhu qaba. Guyyaa moo buddeetti dhibdu qaba. Guyyaa birrii 200 birrii 100 argatu jira. Guyyaa moo ciraan isheen harka hin jirtu harka duwwaa ta'u jira. Guyyaa moo akkasumatti bishaan nu beeramu jira. Amma gaafa kana ofii kee hojjetatta amma biddeen ofii kee toshaltamu haala kamiinidha kanatti hojii kana hojjettu? Ani harka koo yookiin yeroo akkas eelee akkas godhu naaf hin ta'u buddeen toshuu. Hin qaqqabu jechuudha. Naan qaqqabu walakkaa isaa hin ga'u kaa. Walakkaa isaa ka'ee masasu. Harka koo guba. Kanaaf biddeenan bitadha. Malee eelee irratti tolchitu. Naaf hin ta'u naaf hin ta'u. Tokko harki koo xinnoodha walakkaa ga'ee hunda isaa masasee hin fixu. Malee naannoo ta'e tolchitaa? Naannoo tolchitu jedhanii tolchitaa? Hin beeku kaa. Haa sirumayyuu jechuudha. Hin beeku. Maaliif hin beeku? Garuma dhufee jawwajima jalqabu biddeen bitadhe. Buddeen bitadhee nyaachuu jalqabe. Utuma nan tolcha jedhee iyyuu harki koo kun na guba. Harki koo xinnoodha waan ta'eef dhugaasaa dubbachuuf walakkaa isaa hunduma isaa walii hin ga'u. Hin caccaba ka buddeen hin masasamu. Sirriidha. Buddeen nan bitadha yoo buddeen lama bitee amma iftaanitti naga. Malee wanta ati nyaantus ganamas yoo ta'e misaas galgalas yoo ta'e inuma bittarraa kan hafe wanta ati manatti ofii hojjetachuu hin qabdu jechuudha. Dhugaadha. Egaa baay'ee daawwattoota keenya baay'ee haalli isheen keessa jirtu haala ulfaataadha dhugaa dubbachuu fi ufuma kun hojjetadha too jettee illee haalli isheen keessa jirtu akkuma isheen amma isinitti himteedha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti obboleettiin keenya Ijjigaayyoon hin rakkatti waan ta'eef akka namoonni hundumtuu bira dhaabbatuuf jechuudha. Waaqayyo yoo ishii gargaare gara magaalaatti illee akka dhuftu Waaqayyoon akka kadhattanii fi namoonni qaama mootummaarra illee jirtan obboleettiin kun Naqamteef guuteen kun hammam walirraa fagaata? Hin fagaata meetira kiiloomeetira jedhu. Kiiloomeetira jedhama jechuun adeemsa sa'aatii xiqqoodha garuu tiraanispoortiin ishee taaksii meeqa? Dur birrii 6 ture amma 15 ture. Amma 15 deemtu jechuudha. 30. Daqaagalmi 30. 30 jechuudha. Misaan akkasidha. Dafinoo amma hojja duree kaasee. Dafinoo hanga jimaataatti. Amma jimaataatti qarshii 30 otoo ta'e meeqa dhufu? 50 ol dhaqadhee yaada. Achitti waan isin fayyadamtan maaltu jira? Biddeen yeroo namni nyaatu naan jennaan hin didan. Maaliif kiisii koon beeka ka? Maaliif birra kan qabne beeka waan ta'eef. Yoonni soba illee ofirraa utuu hin jaallatinii nyaadhu naan jedhalee ani itti cabsee nyaaddan. Maaliif birrii waan hin qabu hin qabu. Waaqayyo baay'ee na jaallata. Yoommoo
nama naa bitu arge boon nan nyaadar. Yoo guyyaa namni nyaadu haa nyaannu jiru mini seera yaada. Yoo inni haa nyaannu yoo jedhesi isin akka tasaa namni isin bitu yoo jedhesi ani ittiin dhabu maaliin lafaan ka'ee beeka. Lafaan ka'ee beeka kanaaf ittiin rakkadhu. Malee waaqayyo si gargaare utuu amma naannoo amma jirturraa tu gara Naqamteetti magaalatti namni haala sii mijeessutu argame. Isma qarshii sagal kaffaltee mana kiraa kee keessaa kuttee teessu kana haalli mijatee jijjiirraa illee utuu gara magaalaa Naqamteetti argatte. Jijjiirraa argachuuf baay'ee nawwa ture. Maal goota gaafadheera. Gaafa guyyaa waaqayyoo hin ta'a. Waaqayyo jira wanti waaqayyo dubbate yoomillee hin hafachuudha. Egaa daawwattoota keenya obboleettiin keenya haalli isheen keessa jirtu haala ulfaataa keessa waan ta'eef iddoo amma hojjettuutu gara magaalaatti dhuftee utuu haalli mijatee fi isa achitti qarshii 900 hojii kana hojjettu Naqamte irratti hojiin utuu argamee fi utuu dandeesse baay'eedha jechuudha kan nuti jaallannu jechuudha. Kana jechuun bulchiinsi magaalaa Naqamte illee viidiyoo kana ilaalaa jirtu yoo ta'e obboleettii keenya Ijjigaayyoo Fiqaaduuf haala akkasii mijeessitanii fi kabajaan isin gaafanna. Maaliif haalli ishiin keessa jirtu kun haala ulfaataa waan ta'eef jechuudha. Haala akkasii mijeessitanii fi baay'ee jaallanna jechuudha. Kanaaf yoo waaqayyo si gargaare haalli kun bakka amma jirtu kana bakka naannoo amma jirtu kana tu gara magaalaa Naqamteetti as dhufte baay'ee tokko gaarii dhadhee yaada akka kootte jechuudha. Isa kanarratti yaada maal qabda amma si ilaalaa jiru waan ta'eef bulchiinsi magaalaa haa ta'u naannoo Naqamte keessa namoonni jiran illee haa ta'u wanti isaan si deeggaruu qaban yookaan immoo jijjiirama kanaaf illee yaada qabdoo qabaatte mee asiin daawwattoota keenyatti himi. Tokko tu jijjiiraan naa godhame nan barbaada. Tokko immoo akkuma nama qaama miidhamaa tokkotti Ijjigaayyoo jechuun anadha. Dhaqna kooraa harka kooraa ija kooraa bifa fakkeenya Yesuus Kiristoositti uumamte Ijjigaayyoo jechuun anadha kan jedhu namni naa yaadu argame akka mataa isaatti haala naa mijeessee jijjiirraa gara guuteetti yookiin mana gandaa ta'uu mana jireenyaa ta'uu gargaarsa maalan ta'an gargaarsaadha. Gargaarsi xinnaa guddaan qabu utuu magaalaan Naqamtee kallattii hundumaan yeroo tokko lamaan taane kallattii hundumaan beekumsa qabuun dandeettii qabuun waan hundumaan na bukkee dhaabbatee utuu na baraniin jedhan. Tole egaa daawwattoota keenya obboleettiin kun ani isheen jechaa jirtu haalli ishiin amma keessa jiraattu haala ulfaataadha. Egaa namoonni baay'een keessan Mo'aa TV irratti akkasumas karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa karaa TikTokii akkasumas YouTubii garaagaraa irratti argitanii turtanii akkasumas unillee kan argineetu karaa asirraan gara Doonii miidiyaan ishee affeeruuf asitti argamne. Kana yeroo jennu namoonni baay'een keenyi baay'ee nu bashannansiisaa turte baay'ee nu kofalchiisaa turte. Garuu akka nu bashannansiistu akka nu kofalchiistu qofa otoo hin ta'in gargaarsa hin qabdu jechuudha. Akka dubbattuudha jechaaf magaalaa Amboorraa baaneeti jechuudha. Gara iddoo ishiin jiraattu mana ishiin jiraattu keessa ilaaluu kan dhufne jechuudha. Walumaa galatti obboleettiin kun deeggarsa barbaachisaa argachuuf wanti ishii barbaachisuu fi hamma humna keessanii akka isin deeggartan nuyi immoo akka tajaajila wal gargaarsa dooniitti waan dandeenyuun bukkee dhaabbachuuf asufnee jirra jechuudha. Kanaaf bulchiinsa garaagaraarra kan jirtanii obboleettiin kun aanaa waayyuu tuqaa magaalaa guuteedha jechuudha kan isheen hojjettu. Takka darbee liiftii yerootti argattu jira darbee immoo yeroo dhabdee yeroo haftu faan jira jechuudha. Kanaaf akka haala mijeessitanii fi kabajaan isin gaafanna jechuudha. Fedha waaqayyoo yoo ta'e namoonni YouTubii Doonii miidiyaa kana ilaalaa jiranii akkasumas iddoowwan garaagaraa ta'an namoonni ilaalaa jiranii fedha waaqayyoo yoo ta'e iddoo amma jirtu gara magaalaa Naqamteetti illee akka dhuftu nuyi waaqayyoon siif kadhannaa namoonni baay'een isaanii illee si bukkee dhaabbatu jechuudha. Isa kana hin shakkiin qabaatiin mee dhaamsa qabdu yoo jiraate namoonni kallattii garaagaraanii viidiyoo kana ilaalaa jiran dhaamsa ati qabdu yoo jiraate jechuudha. Gara fuulduraatti utuu maal sii ta'e utuu haalli akkamii sii mijate utuu dubbatte baay'ee nutti tola jechuudha. Dhaamsi ani ergaa dabarfachuu barbaadu dhugaa waaqayyoo dubbachuuf taanaan kanan barbaadu amma nan barbaada. Maaliif bakka nama naan gadi maan taane jireenya naan gadi jiraata maan taane
birri tokko nafa arjoomu namni waaqayyoon sodaatu. Ala inni waaqayyo fayyaa godhee uume Yesus Kiristoosiin inni ofirratti beeku qaraanii irratti heeluu lafa saktan jedhee sanuuf fannifame inni sodaatu birri tokko yoo naa buuse wangeela inni sodaatu. Ala inni waaqayyo lafa kaasee beeku inni waaqayyo jireenya isaa anaanis akkas na jijjiiree argeera wangeelli na jijjiiree argeera mana natti ijaaree argeera jireenya naa kennee argeera dhala koo eebbisee argeera inni jedhee sodaa waaqayyo Yesuus kan jedhu isa du'ee du'a mo'ee kana kan sodaatu birri tokko maan taane alas kan jiraatu keessas kan jiraatu ijoollee eessa waa ta'u koomidoota ta'u faarfattoota bebbeekamoo isa ta'u paastariis wangeelaawwis isa ta'u maqaa Yesuus kan sodaatu hundumtu Yesuusin kan lafaa ka'u Yesuusin kan deemu utuu birri tokko hin gaafadden birri tokko naa kennee qancee wal gargaartee arba'ii jedhan ergan du'e nam tokko naan gaddin ergan fayyaa dhabee nam tokko itti naan tuuti amma doonii miidiyaa irratti sin gaafachaa jiran ergan dadhabee ergan ol jedhee deemuu dadhabee jigaa yoo jettanii amantoonni keenya ofuma naan gaddina amma labsii attattamaan kan isin gaafadhu doonii miidiyaa irratti hundaa'ee faarfataan waaqayyo Amaanu'eel isan kabaja waaqayyo ofirratti sodaatee na bukkee dhufe isa sababeeffachuun da'oo naa ta'ee isarratti hundaa'ee kanan isin gaafachaa jiru ammayyuu birri tokko nama na gargaaru yoo argadhe birri tokko sun immoo kiristaanni waaqayyoon beeku yoo walitti dhufee isa fayyaa qabuuf kunoo bitamaa jira. Ana nama dadhabaa deemaa jiru mitiiti isa fayyaa qabuuf namni lama sadiitu bitaa jira. Sababiin isaa umuriin dabalaa deema ani dadhabaan deema. Umuriin dabalaa deema anis akkuma kana sababiin dadhabaa deemuu fi maal akka ta'u hin beeku. Kanaaf waaqayyoon kan sodaattan waaqayyoon kan bishaan dhugan waaqayyoon kan lafaa kaatan birri tokko maan taane mana naaf bitamu. Baay'ee yaada baay'ee bareedaadha. Namni hin karoorsa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kan fixaan namaaf baasu waaqayyoodha. Mucaan kun qabeenya dhabde yookaan immoo waan keessa jiraattu dhabde malee sammuu qabdi dhugaa dubbachuuf. Nama sammuu qabu nama yaaduu danda'udha. Walumaa galatti deeggarsa ishii barbaachisa waan ta'eef manumallee ishii barbaachisa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Akkuma isheen jette waliin taane wanta nuti gochuu hin dandeenye tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu nuti kan abdannu irra caalaatti namarrayyuu waaqayyoon abdanna. Waaqayyo immoo nama qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu hamma danda'amu utuu bukkee dhaabbanne utuu gargaarre utuu walitti dhufne gargaarre baay'ee natti tola. Keessumaa namoonni naannoo naqamtee jirtan obboleettii kana kallattii garagaraan utuu bukkee dhaabbattanii baay'een jaalladha. Keessumaa biyyoota garagaraa biyyoota alaaf keessa warri jirtan yoo quunnamtan obboleettii kana gargaaruu hin dandeenye jechuudha. Maaliif gochi nuyi goonu akkuma sooshaal miidiyaa irratti argamu jechuudha. Waan haqaa hojjenna wanta dhoksaatti hojjetamu tokko illee hin jiru. Wanta nuti haqaan hojjennu waaqa biratti illee gatii guddaa qaba waan ta'eef jechuudha. Walumaa galatti obboleettii kana bira akka dhaabbattan asiin sin gaafanna. Asumarraan wanti ani jedhee darboo jiraate tokkoffaa waaqayyoon kadhadhu. Waaqayyo si gargaara. Waaqayyo akka namaa miti jechuudha. Namatu nama tuffata malee namatu nama haala malee waaqayyo waaqa nama haalu miti jechuudha. Isa kanatti amanna waan ta'eef namoonni asirra jirtan hundumti keessan namoonni sooshaal miidiyaa kana hordofaa jirtan hundumti keessanii obboleettii keenya baay'ee kofallee baay'ee haasa'aa turre mo'atii birratti waaqayyo isaanaa eebbisu Efreem natti fakkaata interview kan si godhe Efreemin illee baay'ee waaqayyo si eebbisu maaliif sooshaal miidiyaa kanatti akkuma uummanni kun si arga akkuma nuti si arginu si taasisuu isaaniif iyyuu waaqayyo isaanaa eebbisu maaliif utuu sooshaal miidiyaatti ati hin baane ta'e silaa nuti si argine bakka kana hin dhufnu ture jechuudha. Kanaaf iyyuu nuyi akka tajaajila wal gargaarsa dooniitti jechuudha. Obboleettii kana dhugaa dubbachuuf ani hin beeku garuu sooshaal miidiyaa marratti arge jechuudha. Sooshaal miidiyaa marratti argee isa dura utuun anis hin beekin naa bilbiltee na fakkaata. Dhugaasaa dubbachuuf
nama waaqayyo faarfataa Maalugeet Gaaddisaa faarfannaa inni irratti gadhiise kaasee baay'een kabaja baay'een jaalladha. Faarfannaa nuuf kenni maaluuf furmaata kan jedhu inni gadhiise baay'ee haala cimaa haalli biyya keenyatti ta'aa jirtu irratti hundaa'ee wayyaa gaddaatiin gadhiiste binire. Sirriidha. Isaan gadhiiste faarfannaa sana irratti baay'ee durumayyuu nama waaqayyo kan akkamitti argaa kan jedhu yaadaa ture. Waaqayyo gaafa si mul'isu kallattii ati hin beekne irra utuu hin taane kallattii sagalee irra si mul'isa. Sirriidha. Utuun kanaan jechaa jiru yuutuubii irraan arge jirkii kee. Yuutuubii irraa arge akka ati namoota gargaartu nan arga yuutuubii irratti. Naan silkii kee 17 71 56 42 achirraan fuudhe. Naan atoo daftee kaasuu iyyuu hin didde. Daftee kaasuu iyyuu diddee maaloo waaqayyo hin jedhe innaa hin kaastee siiras taatee kaastee. Siiras taatee kaastee ani jigaayyoo naan ishee mo'amoo naan jette. Sirriidha. Eeyyen baga mo'aanuu na mul'isee ani jigaayyoodhaan jedhe. Ani jigaayyoodhaan yaada koo ibsee amoon dhugaa waaqayyoo dubbachuuf kan kee waan isin jedhu qabu. Qooda isaa keessaa qooda nabi. Ameen. Na kabajee akkasumatti na haasofsiisee hunneemne. Heeluu jedhee akka waan danda'uun namoota illee karaa fi silkii na haasofsiisee namoota baay'ee na haasofsiisee sadarkaa kana nage dhugaadha. Ayyee waaqayyo si haa eebbisu haala kanaadha jechuudha kan obboleettii kana quunnamuu danda'e ani sooshaal miidiyaa kanuma Mo'aa TV'n arge malee hin beeku jechuudha. Siruma argeen beeku dhugaa dubbachuuf ishiin garuu kana durallee nu beekti hojii nuti hojjennu waan beektuufi TV Mo'aa irratti waan arga akkuma TV Mo'aa irratti argeeni sheer godhe peejii koo irratti gaafan gadhiisu namoonni baay'een eessadha nu gaggaafachaa turani ani waan hin beekneef utuma ani yaadiin gaafa naa bilbiltu dhufnee maal keessa akka jiru dhufnee si ilaalla jechuudha. Karaa sooshaal miidiyaa karaa tiiktookii waan garaagaraa immoo obboleettii kana bira dhaabbannaa jedheen guyyaa tokko haasa'ee ture harkanii ijoollonni 2-3 kan ta'an gaafuma sana obboleettii kanaaf mana kiraajaa tokko jaalamaa hin kaffallaa fi namoonni jedhan namoonni anillee maqaa isaanii dha'uufaa hin barbaanne bukkee dhaabbannaa obboleettii kana kan naan jedhaniiru jiru jechuudha. Isa kana bilbilaan si quunnamsiiseen ture. Isaanis si dubbisaniiru jechuudha. Kanaaf iyyuu ani immoo akkuma itti gaafatamaa doonii miidiyaatti hamma humna keenya obboleettii kanaaf Ijjigaayyoo fi mana kiraashee kan waggaa tokko siin cufa jechuudhaan. Mana kiraashee amma kan waggaa tokko isa qarshii 4,400 kaffalattu kana anatu sii cufa kana yeroo jennu ji'aan kaffalatta jechuudha. Amma waggaa tokkotti fataa jetta jechuudha. Gooftaan si haa kabaju. Nu eebbisi. Waaqayyo si haa kabaju. Ameen. Dhala keessan eebbaa godhu. Ameen. Akkasumallee egaa obboleettii kanaa caammaan si barbaachisaa. Caammallee amma siifan bita jechuudha. Tokkoffaati abdii kee kutuutiin qabdu. Jajjabaachuu qabda haala hundumaa keessatti illee jechuudha. Waan godheef waaqayyootu beeka. Waaqayyootu alaabaa kee ol kaasa malee nama miti. Wanta hundumaa keessa waaqayyo si gale warreen si tuffatan warri waan hundumaan si ceephaani yerootti isaan harka keerraa nyaatan iyyuu hin dhufa jechuudha. Isa kana amantee fudhachuu qabda waan hundumaan amanna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf nuti warri tajaajilli wal gargaarsa doonii mana kiraa keessa qarshii 4,400 kaffalattu kana kan waggaa tokko sii cufa jechuudha. Waaqayyo si haa eebbisu. Ameen. Kan waggaa tokko hin cufnaafi jechuudha nuti tajaajilli wal gargaarsa doonii kanarra darbee ji'aan hamma waggaa tokkotti wanti si rakkisu hin jiru jechuudha. Uffanni si barbaachisaa uffata illee caammaa illee himsii hin binnaa fi qallaba kee kan ittiin hamma xiqqoo ji'a kee achi butattu hojjedhee biddeen tolchadhee illee jiraachuu hin danda'u jette. Maaliif haalli ishiin keessa jirtu ulfaataa waan ta'eef biddeen illee hin bikte jechuudha. Kan itti ji'oota muraasa achi siisiqu ittiin biddeen kana bitattu maallaqa sii kenna jechuudha. Waaqayyo si haa kabaju. Ameen. Dhalli kee dhala eebbaa taatu. Ameen. Sanyii eebbaa ta'e. Kanaaf iyyuu ijoollonni tajaajila wal gargaarsa doonii irra jirtan hundumti keessan obboleettii kana bira akka dhaabbattanii akkasumallee obboleettiin kun akka gargaaramtuuf obboloonni keenyi qaxi kiraashee mana ji'a tokko ji'a lamaa kaffallaa fi bukkee dhaabbanna namoonni ettanii ishii bukkee dhaabbattan immoo hundumti keessan waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Kanaaf qarshii xiqqoo tokkoon sii kenna jechuudha. Qarshii kana wanta barbaadamu itti godhatta maallaqa qanaanii tokkoffaa qallaba ishee waan ishii barbaachisu waan xiqqoo itti godhatta jechuudha.
Sigale. Tole. Isin immoo isa kana arguudhaani gara fuulduraatti ishii bukkee akka dhaabbattan kabajaan isin gaafannaa karaa manaa Sheellas Marraanii yaajaan akka isheen kaffalattu kan waggaa tokko kaffalattaa kabajaan nurkaa fuudhu. Ameen ameen. Hayyeega kana fakkaata waan ta'eef baay'ee waan namatti toludha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Jaalala Waaqayyoof hafuura isa keessa jiru irratti hundaa'ee baay'ee Amaanu'eelin galateeffachuun barbaada. Waaqayyo barasa jireenya isaa eebbisu qabaachuu danda'a dhabuu danda'a. Hordoftoota keenya namni qabaateef namaa kenna miti. Waaqayyo gargaaree jennaan namoota akka keenya bukkee dhaabata Amaanu'eelin inni akka hafuura akkasii mul'ata akkasii keessa kaa'e kun dhala isaaf akaasu Waaqayyo nama. Ameen ameen ameen. Haadha isaaf abbaa isaaf Waaqayyo akaasu. Ameen. Inni asii kan keenya hojjete Waaqayyo maatii isaaf hojjetu dhala isaatiif eebba ka'u. Waaqayyo isa facaase kana dhala isaa rakkisin mana isaa rakkisin. Ameen. Konkolaataa amma qabatee dhufe miti konkolaataa haaraa qabatee dhufu gara koolee bee. Ameen 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 ameen. Dhugaa Waaqayyoodha moo. Ameen. Konkolaataa kana qabattee dhuftu. Ameen. Ameen. Eebbifame guddaa. Konkolaataa kana qabattee dhuftu konkolaataa biraa qabattee dhufta. Ameen. Konkolaataa qabattee dhuftu kun immoo Waaqayyo inni na uume dhiiga godhee gadameessa haadha koo keessatti harka miila natti kaa'e kun inni na uume isa na gargaarte kanan arga siifis waan haaraa godhu. Ameen 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 ameen. Siifis waan haaraa godhu. Ameen. Ati asinaa hojjette kan kee Finfinnee hojjete Ameerikaadha hojjete si haa eebu. Ameen. Waan isin jedhu hin qabu gooftaan guddaa si haa eebbisu. Ameen. Caamaa naa biteera kaleessaa shaanxaa naa biteera birrii waan itti fayyadamu argaa jirtu hordoftoota keenya. Waa'ee ammoo namoota baay'eetu wajjin haasa'aa jira argaa jirtus kan akka keenya bukkee dhaabata kan akka keenya immoo namni qabee hin cabbatu iyyuuti. Ergaa ammoo qabaates qabaachuu baates namni qaban jedhamu hamma isaa galeedha nag bukkee dhaabbate. Egaa doonii kana hordofuuf namoonni bukkee dhaabbachuu barbaadan laalina waan laannu hin qabnuuf isa fannoo nu yaade qaraanii irratti heeloo labsa bakkaan isa jedhee nu yaabbate ilaalaati ammoo bukkee dhaabbadda. Ameen. Ammoo bukkee dhaabbaddaa gargaara. Inni ofii isaatti fayyadamuuf jedhee akka kanatti deemee nama kadhata miti nu gargaaruuf kannaan gadii gargaaruuf namoota jireenya hin qabne jireenyatti agarsiisuuf jedheeti inni waa kaataa jira. Waa sii gala yoo ta'e Amaanu'eeliin fakkaadhu karaa Amaanu'eel dhabuu jireenya dubu gadii yeroo muraasa hin darba. Kanaaf amma jiraatu keessatti Amaanu'eeliin fakkaadhu waan gaarii kaadhu dhala kee waan gaarii kaa'ee darbe Waaqayyo si haa qabaju. Bara kee bara eebbaa godhu. Ameen. Eebbifame. Waaqayyo guddaan si haa eebbisu. Namoota kanaan dura gaafa viidiyoo konfereensii amoodhaan waliin wajjin haasa'aa turtan namoota maqaa keessan hin beekne kan maqaa keessan beekusi Waaqayyo mana keessan dhala keessan jireenya keessan bultoo keessan bara keessanitti bara hamaan sin hin argatiin bara eebbaa quufaa jiraadhaa sun haa eebbisu naa gargaartan kan sin gargaaru dhala keessan Waaqayyo haa kaasu sin haa eebbisu. Daawwattoota keenya obboleettii keenya kana fakkaata akkasumallee obboleessa keenya faarfataa Geetuu Tashoomee asna cinatti argama. Egaa faarfataan Geetuu Tashoomee magaalaa Naqamteedha kan inni jiraatu. Namoonni baay'een keessan faarfannaa isaa YouTube irratti beektu. Ammallee Waaqayyo isa gargaaree gara fuulduraatti faarfannaa haaraa qabateen dhufa. Faarfataan Geetuu baga nagaan bakka kanatti argamte. Tolee ammoo Waaqayyo guddaa si haa eebbisu jechuun jaalladha. Maqaa koo akkuma dubbatte irra deebi'ee dubbachuu nama barbaachisu Geetuudha. Hojiin kun nama faarfadhaani. Hayyee egaa waa'ee obboleettii keenya Ijigaayyoo Fiqaaduu gadi fageenyaan wanti ati beektu maali? Mee daawwattoota keenya biraan ga'i. Okay. Ijigaayyoo ani dhaladhee man beeka. Iddoon itti dhaladhee godina Bahaa Wallaggaa aanaa Waamaa Hagaloo ganda Goosanii Kiillooddoo jedhamtuttidha. Mana barumsaa tokkotti baranne baay'ee ishee wajjini. Mana barumsaa Burqaa Guddinaa iddoo jedhamutti baranne. Ani gaafuman kutaa tokko baradhuuni Ijigaayyoo beekaa jechuudha. Jalqabuma durumaa gaafanii kutaa tokko galuuni ishee beekaa. Akkamittiin inni immoo ishee beekaa naannoo manaa jirti. Achi mana barumsaa illee dhuftiin baratti. Ijigaayoon amala ishee keessatti haasaa baay'ee dandeessi. Si bohaarsiti.
baay'ee haasofti. Sanaan hin beekna itti dachaan ilaallaa jechuudha yeroo sana nuuf haaraa ta'e. Jalqabumayyuu nama taphatudha jechuudha. Nama taphattudha. Waa'een ishee kun haaraa nutti ta'a gaafa hin jedhu hin haasofti baay'ee taalentiidha. Haasaa baay'ee dandeessi. Waa'ee ishee an obboloota ishee baay'ee nan beekatti. Utuu isheen bariin dura namoota baay'ee obbolaa ishee gammee kan jedhamu jiru. Ambisaa kan jedhamu jira. Barsiisaan Oliksaa kan jedhamu illee hin jira. Hundumti isaanii obbolaadha jechuudha. Naannoo obbolaa 8 wajjin waan dhalatteedha. Manni keenyaaf manni isaanii daqiiqaa yoo baay'ate daqiiqaa 25 yoo xinnaate immoo daqiiqaa 20dha kanatti deemtu. Laga Buttujjii jedhamtu tokkotu nu gidduu jira. Sirriitti hin beeka. Mo'aadhuma miidiyaa bira gaafa deemu of kaate mataan isaa natti dawwalteetudha. Baay'ee natti dawwaltee jennaan ishee bakka rakkinaan qabodee gaafa sana Efrii dawwaleen haala isaa itti maan ture. Garuu Jigaayyoon waan isheen dubbattee fi waan isheen deemtee fi wal faallesse jechuudha. Okay, achitti jechuudha. Wal faallesse. Normaalii ani akkanitti eegee baay'ee sappoorti taati jedhee eegaa ture. Gani sappoorti ta'uu caalaa namooti isheenis dubbataa turte miidiyaa isaanii ittiin guddifachuudhaaf TikTokii irraa YouTube isaanii irraa TV mo'arraa fuudhanii akkasumallee fuula peejii isaanii irra kaa'ataa turanii really inni kun gaariidha garuu bifa sanaan miti sanaaf miti kan isheen deemteef sanaan miti gargaaramuudhaaf si galee namni biyya lafaa kanarratti gaafa dhalatee gaafa dhufu jechuudha biyya lafaa kanarra gaafa dhufu uumaa harkaa kana naa kenni diimaa naa kenni gurraacha naa kenni fuula akkasiin barbaada hojjaa akkasiin barbaada jedheen fudhatu si galee giftoma baqa gaafan siin jedhu kennaadha namaaf kan kennamu jechuudha. Namooti yeroo baay'ee akka koomediitti itti fayyadamu inni kun ta'uu qabu jechuun barbaada. Gabaabaadhumatti tokkoof tokko Jigaayyoodhaaf amma akka yaada kootti akka nama Jigaayyoo beeku tokkotti yoon dubbadhe Jigaayyoon baay'ee mucaa gargaaramuu qabdudha. Maatiin ishee amma lafa isheen jirtu hin beekan jechuun danda'a. Really hin beekan jechuun danda'a. Na gargaaramuu qabdidha. Normaalii macaafni qulqulluu waan tokko jedha. Namni hiyyeessaaf kenne Waaqayyoof liqeesseedha. Macaafi gaafa dubbatu. Namni hiyyeessaaf kenne Waaqayyoof liqeessee jedha. Jigaayyoon deemtee lafa hiriyaa ishee ga'uu hin dandeessu. Beekamaadha gaanani hundumtuu beeka. Dandeettii dubbii ishee qabaachuu ishee kanaan namooti baay'een itti qoostan niiftanii. TikTokii ittiin guddisuu, YouTube keessan ittiin guddisuu dhiistanii sanarratti gadhiisuun gaariidha. Haa ta'u akkuma YouTube fi TikTokii keessan peejii keessan ittiin guddifattan sana tu gargaartanii baay'een jaalladha. Waaqayyo sin kabaju eebbifamaa. Dhumarratti waan jechuu barbaadu amoon Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Doonii miidiyaa dhuftee mana dhuftee barbaaduu keetii fi Waaqayyo gatii keessiif kennu jechuun jaalladha. Waaqayyo gooftaan bara kee haa eebbisu. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifami guddaa. Tole ani maqaan koo Takiluu Taarikuun jedhama. Kanan dhaladhe godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjoodha. Garuu bara 2010 kaasee asin jiraadha. Jigaayyoo wajjin gaaddanyaadha waa'ee ishee iddoo kaasee nan beeka. Ani asii iddoo kana mana cireedha kanan hojjedhu. Achi sa'aatii isheen hojii qabdi talaalaa yoo hojjetti. Sa'aatii raftii ishee iddoo koo malee dhuftee hin teessu. Ani baay'ee itti siqa. Baay'ee duukaa odeessinaa citii jiru natti haasofti. Achi torbee lama darbee namoonni baay'een keessan hin beektu fuula miidiyaa irratti gara mo'aa miidiyaa deemtee haasaa gootee turte. Gisee sannanii hin gargaaramti jedhee baay'een gammade. Ishee caalaa baay'ee gammadeen ture garuu waa isheen haasaan ishee fi intinaan ishee ol duukaan dhumne eddasii booddee faarfataa Maanu'eelii kan jedhamu doonii miidiyaa irraa dhufanii na haasofsiisu jettee dubbattee turte torban darbe. Irratti na argamtam naam jennaan rakkoon qabu jedheen ture. Achi isinis fageenyaan ilaalle baasii keessan baastanii gola keessaa namni irraa baqatu nama namni tuffatu dhuftanii akkasitti gaafa bukkee dhaabbattanii baay'ee na gammachiise. Waaqayyo guddaa sin haa eebbisu. Maqaan koo Boontuu Lamaa kan jedhamudha. Godina Wallagga Bahaa Anaannoo Qumbaarraa kan dhaladhe.
obboleetti koo Jigaayyoo kana baay'een beekasi aniif isheen firadha. Olsisan ishee obboleetti koo Jigaayyoo kun baay'ee kan rakkattudha. Rakkina ishee keessatti hundumtuu rakkina ishee kanarraa jibbanii haatiif abbaan illee obbolaan illee firoon illee kan jibbedha. Amma yoonaatti illee rakkina ishee kana ilaalanii illee haatiif abbaan kan gargaarsa kan hin qabnedha. Iddoo isheen jirre kan hin beeknedha. Rakkinni ishee baay'ee kan ulfaatudha. Dandeessee wayyaa miicattuu dandeessee mana miicitu yoo isheen rakkattu keessatti rakkina ishee kana hundisaa ilaalee yeroo isheen daawwattee na waammattu dhufee kana mana faamiicaaf hin ture. Amma immoo namoonni karaa doonii miidiyaa kanaanii kan hordofaa jirtanii rakkina ishee kana ilaaltanii gargaarsa isheen sin gaafatte kanaafi birrii tokkos haa ta'u birrii kudhanis haa ta'u gargaarsa kanaaf bukkee akka dhaabattanii obboleettiin koo kun yeroo akkasitti ilaalamu namoonni baay'een yookiin waan miindaa ishee kun baay'ee ta'e miindaa ishee kanatti fayyadamtee ittiin jiraattu fakkaata. Namatti immoo garuu hin beekamu namni itti siqee ilaallee kun obboleessi koo Faarfataa Amaanu'eel illee kun gola namni tokko keessatti arguun barbaanne nama dagatamtu kun Waaqayyo keessa goreennaan barbaacha dhufee gibbi isheen jirtutti kun ishee furmaata argachuu fi rakkina ishee gaafachuu dhufeera. Obboleetti koo Jigaayyoo kana immoo rakkina ishee kana kun karaa doonii miidiyaa kana kan gadhiifattedha. Warroonni karaa doonii miidiyaa kana hordoftanii gargaarsa ishee kana bukkee dhaabattanii akka isheedhaaf gootanii birrii tokko illee haa ta'u adiraa keessan bukkee dhaabadhaa isiniin jedha. Hayyee Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisuu eebbifamaa barri keessan jireenya keessanaa eebbisuu kallattii garagaraan hojii tajaajila wal gargaarsa doonii nu wajjin hojjechaa kan jirtan dadhaboota lafaa kaasaa kan jirtan barri keessan jireenya keessanaa eebbisuu turtii kan wajjiniin taasifnee obboleettii keenya Jigaayyoo Fiqaaduu akkasumas ogeessi kaameraa koo kan ta'e obboleessa koo Saamu'eel Bareechaa Waaqayyo baraaf jireenya kee eebbisuu akkasumas kallattii garagaraan hojii kana nu wajjin hojjechaa kan jirtan akkasumas gara fuulduraatti illee hojii kana sin wajjiniin hojjedha namoonni jechuu barbaadu dan nuquun nama barri keessan jireenya keessanaa eebbisuu eebbifama. Ibiddi inaafa Waaqayyoo yemmutti boba'u eenyullee anjabaadha jedhee dhaabachuu hin danda'u. Kanaaf teenyeen boonyuun jabaannaa fuulduratti adeemnaa. Qilleensi gidiraa kun darbee